Hundeeffama paartii badhaadhinaa waggaa 5ffaa sababeeffachuun liigiin dargaggootaa paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Eekkaa mata duree sadaasa qulqullinaan jedhuun sosochii qulqullinaa geggeesseera. Sosochicha irrattis dargaggoonni aanaalee kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaa hunda irraa walitti babba'an kan hirmaatan yoo ta'u, magaalaa Finfinnee miidhagduu fi ammayyooftuu taasisuuf qulqullina ishee eeguuf kan hojjetan ta'uu himan. Dargaggoota irraa waan baay'eetu eegama. Magaala qulqulluu yoo qabne biyyatti sin guddisna, magaala sin guddisna. Magala guddatti ammoo yoo qabaanne akka Afrikaattu Itoophiyaan magaalaan Finfinneen akka Afrikaattu tokkoffaa taati jechuudha. Magaalli Finfinnee akkuma beekamu magaalaa teessoo magaalaa Afrikaa, magaalaa dippiloomaasii addunyaa irraa sadaffaa waan taateef akkasumas akka amma jalqabne kana kallattii garaagaraatiin misooma garaagaraa irratti dargaggoonni hirmaataa jiru. Fakkii gama koriidariitiinis immoo magaalaa miidhagduu Finfinnee miidhagduu akkuma maqaa ishee uumaa waan jiruuf kanaafidha dargaggoonni baay'ee miira gammachuudhaan miira namatti toluudhaan kan duula qulqullinaa kanarratti hirmaatanii magaalaa qulqulleessaa turan jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Eekkaa obbo Magarsaa Galaanaa dargaggoonni beekumsaa fi humna qabaniin hojiiwwan magaalaa Finfinneetti hojjetamu keessatti akka hirmaataniif hojjechaa jiraachuu himanii qulqullina magaalattii mirkaneessuu keessattis shoora isaanii ba'achaa jiraachuu kaasan. Dargaggoonni kun humna isaanii beekumsa isaanii magaalaa qulqulleessuudhaaf itti fayyadaman magaalaa qulqullooftuu jireenyaaf mijattuu ta'e ijaaruu akka dandeenyu akkaataa kanaan walii galee har'a hedduminaan qulqullina magaalaa keessatti hirmaachaa irra jiru. Saganticha irratti kan argaman gorsaan hojii geggeessaa magaalaa Finfinnee obbo Ibree Ismaa'eel magaalaa Finfinnee qulqulluu fi jiraattota isheef mijattuu taate uumuun magaalaa qulqullina ishee eeggatti dhaloota dhufuuf dabarsuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiraachuu himanii kana mirkaneessuufis hojiin qulqullina magaalaa eegsisuu naannawaa jireenya ofiirraa eegalee hojii guyyuu ta'uu qaba jedhan. በአንድ ቀን በዘመቻ ብቻ አካባቢ ማጽዳት አይቻልም። ስለዚህ ሰው በአስተሳሰብ ሰፈሩን፣ ቤቱን፣ አካባቢውን ማጽዳት አለብኝ። Duula guyyaa tokkoon qofa naannoo fi qulqulleessuun hin danda'amu. Kanaaf namuu yeroo mara mana isaarraa ka'ee naannoo isaa akkasumas magaala keessa jiraatu qulqulleessuu qaba. Magaalaan Finfinnee magaalaa Itoophiyaanota madaaltu ta'uu qabdi. Nu Itoophiyaanotaaf magaalaan balfaan guutamte nu hin madaaltu. Seenaa guddaa qabna waan ta'eef kanaaf magaalaa seenaa keenya waliin wal madaaltu hundeessuu qabna.